كنو ulfinna itti qabadhe ulfinna naa uffisi ulfinni ammootu kabaja ine bifamta itti milkoofta boruu keetiifillee siif gaarii jedheeni ulfinna itti qabadhe tole hin uffisa jedheen irraa fudhadhe maal jedhaan maarree nama waan an jedhee fudhate ulfaadhu guddadhu rabbiin libaasa jannataa sitti haa uwwisu rabbi oliis haa deemu kasi uffise sirraa mulqin jedheeni du'aayii godhaaf marre ulfaadhu jechaanii tana isinii galuu isinii gala alaa nagayaan gala amma waan hafte jiramoo xumuratti godha Ciao yaani sani ani achin kenne beeko asriki achin kenne koy ka achin kenne Namaka waan hafte jira abdi tantu hafe marre uffata argeefi uffata narraa uffadhu jedheeni biraan hin geenne santu hafe walbira jirtanii ittiin naagaya Dr. Awi dafi dubbadhu biyyatti Dr. Maal Awi jedha? Yee. marre uffata si argee dubartiin haadha siinqeeti haadha teenna dubartiin namatti mufatuun dubartiin namannayuun ati gadheessa waan kana namni hiree kana baase namni gartee waan kana awwala argesi'i abbaate komii kana akka naa fixattuuf akka naa tuftuufiif micaa kana akka gartee irra naa tartuufiif uffata si arge uffata illee narraa fudhatta naa tuftaafillee ogummaa kee kanallee atillee nama akkan si barsiiseen nama baay'ee barsiisi jettee du'aayii akkanaa gootuufi maarree fuullee narraa fudhufi jechuu barbaadeeti. Marre walbira illee jiraanii walirraa illee uffataan jirru. Anuma birrii ergaati. Anuma birrii ergaa bitee si ergaa rakkoon hin jiru. Saudiin amma qorraa. Rakkoo tokkoon qabu. Tole ollaa keessan dhufeera addas jira. ulfinna Amiin ulfaadha. Wanti inni hojjete hundi yoo biyya illee baxabbaxee kenn harka isaa rabbi dawaa haa godhu. Amiin. Amiin. Waan jedhamu guddaa tokko ulfaadha. Waa dubbadha jettee haa dubbattu hayyee. Dhiifama na hoffolcha waan dubbachuu hin qabne silaa dubbachuu barbaade yoo ijoollee Dubaayii takka tuqee jiraadhe itti na argaan ijoollee Dubaayii takka hattullee hin jenne keessa warqii jira jedhe malee an hattuu nama tokko akka hin dubbanne isinuu argitaniirtan dhageettaniirtan warri narra faraduu dandeettan namni kumni jahaa asirra jirtan kun. Walumaa galatti warri isin mufachiise hoo jiraate afoo hin illaa jedhina tokko nama qarootamii Dubbii ittini madhu dubbima ittini madhu jechuu sanuu sila namni si komate atamma dubbii sittini atin arrabsine amma haqiiqatti hattuullee ka jedhe si'ii miti amma hini madhuu sun namni marti wali qabame haamamuun qabu sila ka haamamu midhaani bakka sanitti namni walumarra nama bakka sanitti warra Dubaayii guutuun hiifama naa godha amma balleessaa sila dubartitti muranii yoo iyyuu miti yoo balleessee yoo miti isini balleesse kun obboleeyyan kiyya abboota kiyya naa dhiisaa jedhe. Hayyee kun dhageettanii naa dhiisa. Akkas yoo intu waa qabdiif jedha bar. Thank you galatooma harka dhayaa ijoollee galatooma maashaallah tabaarakallah. Maarree Munir dubbadha. Okay, Munir dubbadha. Munir dubbadha. Munir dubbadha ni waa iddoo dubbachuu barbaade haasawaa warraa wantan qabu waan inni waan akkumatti tokko irratti michoota na online irratti narkee sila ganamumaanuu wallala isaanii walitti bu'insa isaanii yoo ni narkee dhaabbadhu eega guyyaan ani dhaabbadhu jee booda viidiyoo takkan hojjanne dhufeetiin hunu asli kanni san duraan michoota nan beeku anaa dubbii tana fidee dubbii tana lafa qabsiise dubbii usuun barbaanne ani
ندرا هجت فيديو كسيمتي درانيس كيسان تفيتم أنا يود قاجتة حقا تقوم باف ملكينا إجولة دبي كيسا نمني سيداجيل حقا نما دي شو جراتي خنا رجعني باف أما درا اللي ولتبو يسا برات اللي مالك كفله في هنكتي هفي جرالة جيكنا نكدي كمايل ربي ساكبت أكو متكاني ميت كجولة كاني ميت نملين تفضل ملكي حقا باف كنا رت كرو أفني دبي وام بملته هاتو مرام تجيء ودا جدورتين سينما دبي تنا أني سلا غنمو مانو بسيو جول بيك فيديو تكاولي هجت فيديو أكلم مدى أملي أمة خنا دورتين تبدا حقا شمرني نامني نياتو أبدا جلاهين تابدو أورومون هنتي كوكيك أبني ديبسنا سنجا شافيو نامني عرف سيو جراتي ركون كم أنا في ملكين كيسان اللي ولين تبنا إيجا دبين جدود إيتين دبي تنالي نفك أبي أسفيدة أكسيتنا هوبدو أنا مكبجالي سيكابو والله بالله ناما مالك يرو ميكا غابته مالك سنكفل كمالي كمايي كنالي جيكنا نكيفي أجتي أموري أني ناما مالك أنا مالي كفل واتي نما دوغارا دابتي كفل ميك أجيرا ناما كنا أوبراسيون كابدو ديدي إلاما دوغا جفتو والهما ديمو كابدو كان أني اتفارفمو في ميتي اتواتا كجاو في ميتي وني أفان نقدني في سناف قلا دبي لكم تمرتو بربانا لكن تلاش انتبيتي ديتي هماما ديتي نما سنة عرف سجي هكا نمر راكين ديبين ملكي راتير كتاني خمينكي بزينا سمالي ورين عرف ساجرتن أن كيسا كيسا نين بيكا ركون هنجيرو ديفا مناغودي نما دوغاتي كيساني ليكون هنجيرو namni yaane dubbiin teeti muniiroo wanni ummanni hubatuu qabu kamilkii hattummaa miti zarafaa miti bizinasnu dalagatu waliif fide namni dalagu wajjin dalagu wal dhaba akkasuma wal dhaban malee hattummaan qabu amaanaan nyaanne maal hin jenne naggaadee lamaantu walit dhufee jidduu kanatti hisaabni wal wantaa jedhe sinii galee kanaaf amaanan milkii namummaan milkii akkuma jirutti jechuudha. Sinii galee maaliif? Akkuma san inni doktora bu'a irratti wal dhaban. Malee maallaqa isiin itti kennite amaanaa bira kaa'atte hin nyaanne bu'a irratti tirfirratti. No, wanni kaasee dhiibee ta'u. No, sanii miti. Maallaqa qubillee ka wal dhabe ani milkii manguddummaa seenee kubatti xumureetiin jira. Rabbi isaa kabaju. Kana duraas jechuudha. Nama kabajaa qabu san ibsuu barbaadeeti. Rabbi isaa. Kubirratti namni wal dhaba wadaanaan jiraadha. Afoonanilladha. Inni bizinasa ani kunoo hawwiin agatti obboleettii isaatii fi na qabaase. Obboleettii isaatii fi na qabaase. Obboleettii aslii fi na qabaase. Ani kana komatabuun qabu. Namni hedduun garuu akka xiqqoo akka nama nama dhiibuu takka godhaata. Rakkoon qabu ani ammallee haqa dhaabbadheeti. Isillee kunoo na bira jirti. Kakattee haa dubbatu. Obboleessa keetii irra laalii jechuun du'aa illee godhii jeetii kadhadha yeroo miidhuu jechuu keessaan. Kanumaan joo barbaada ofii ani gama kiyya. Laakiin warri milkii irratti hirkattanii orola bantan kottaa kophaa naa baha. Dirreetti kottaa naa baha. Haqa shamarranii arraas barus yoo isin irraan fuune isin saaxilu addunyaattis aahirattis abadan numaan hin dhabne. Ana hadiisise. Rakkoon qabu. Akkas. Waan humna keetii ol taatanatti mana murtii ifaan itti ol. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyyaa galatooma dubartiif kabaja qabdu rabbi kabaja isiniif haa kennu. Itti aansuun uummata komentii akkasumallee. Siifaan fooloo godha. Ani milkii ijaan argees hin beeku biyyummaa walitti hin qabnu ganda tokkos miti hawwiillee akkasuma jechuudha. Nuti asirratti kan dubbannu namni tokko yoo miidhame dhufnee hin dubbannaaf eenyuufu. Garuu araara kana keessatti maashaallah waan argeetu jira. Kanaan dura uummata Harargee akkas walitti araarsuuf yaadee ture. Namni hanga kana walitti araaramuuf yaadan malee uummanni Harargee siifan waan kana nuuf gooteetti kottaa sinaa namni jedhee jiru. Garuu uummanni siqqoof mandoo mucattiin kun dhugaa qabdii nu wajjin bultee dhugaatti abbaa manaa kiyyarraa ilmoo kiyyarraa fagaadhee kutaa siifa fiigaa zuumiin daqiiqaa 45 kukkutaa achirratti waanan ta'e anaaf rabbitu beeka jechuudha.
Ani umtan barbaade silumayyuu haqni mucattii galuudha. Haqni mucattii guutuun isa galu hirruun isa galu alhamdulillah fudhattee jirti. Milki ani garuu si ani fati rabbitti si madda TikTok sadina irratti gubde. Takka namni TikTok irratti gubeen beekuan. Afraffaa badhaadhaan. Abibti silaane kampaanii TikTok keessa dalaga maal ta'e si buutu keessaa ba'e. Kampaanii injiinaraa shirrii fudhachuun dhaggeeffadhu. Wallahi raguuti yoo guyyaa takkatti TikTok sira guubi malee jiraate rabbi kun nadhiisin garuu ati immoo waan shira akkasii keessaa ba'e yaaduma akkasii keessaa maal jechu ammanaa jira moo maal na seeta manaa jira TikTokiti. Akkatti manaajara taate siima dhaggeeffadhu. Akkatti manaajara taate siima. Kaampaaniin TikTok Dubaay keessa jiraattee jennaan namni kamuu hojjinaa softan generation waan jedhu siniif kenna. Namni sun umurii isaa waggaa 13 jennaan. Namni sun umurii isaa waggaa 13 jennaan akkasitti guban. Na beektaa. Sin beeku nan beektu isaa. Hadha duutee borduutee kee hin beeknu. Nuti kan barbaanne haqa hawwiiti. Siigalee TikTokiin homaa miti. Arrabbii Rasuulii jedhee waan an jedhe wallahi lafa irratti qabeenyaa kositti fixee qalaata sitti ta'uu kan ture. Garuu sababa uummata sikkoof mandoo kanaaf jecha sababa Abu Yaayaa sababa Jamaal sababa Muhammad Nuuriif jecha Arrabbii Rasuulii jecha afootu siif jedheef. Garuu ijoolleen afuudhiisi hunda dubbatanii galatooma. Siifan asirratti waan jedhan asirratti waan jedhan milkii kampaanii TikTok keessa eessumallee qabu beeraallee qabu waan si jedha bakka isaa irra milkii qoy waa siifan ila siifan na dhageeffadhu wamaa ya'lamul gayba illa Allah jaa rabbiin kenna namni gaybaa beeku rabbiin malee hin jiruu jedha. Yoo miseejii wayii si ergan yoo warri kaampaaniidhaa isaan sirra gume jedhe ijjiba finjii fiddee komatuu dandeetti. Yookaan immoo wanta shakkii wal komattan kana dhiisa rabbillee hin jaalatu siifillee jilban ta'u argitanii namni shakkiin naman himatu ati egaa rabbi jecha dhiisira. Gastii aslii irratti seenin jedhee na gube sadanuu gastii aslii irratti waa biraan dubbanne waa dubbataan jirre muutii qabataa ture omaa miti. Omaa miti meerra darbaa hadda duunee borduunee keenya hin beeknu. Uummanni duraanaa dhufee kan jira keessa jira nama zaabaa jira nama jannataa jira as keessa. Wajjara wajjina ta'an kasiifani. Manni mana doktoraati wajjara wajjina siifan waa tokko sitti himu. Ani otomaa waliin laayiv irra jirru akka TikTokin kee rakkoo qabu barreessee natti fide warningii. Xiqqoo booda gizee achii kee gubatu anallee xaaguree na darbee alumatti argee gizee laayibii seena jedhu na adabe. Lammanuu moo lamaa bar? Guddaa baana kan dura ittiin seetti ka guddicha TikTokii guddaa. Ishee ergasii ati immoo amma naa bantani. Kun lammaffaa ijoolleen foloo kan naa guutte adda TikTokii lama. Foloo kuma tokko. Okay. Kanaafi anamma waan sin jedhu miiwannoon tokko appilikeeshiniin tokko aappii tokko Oma akka raayootti namnummaan tokko riippoortii godhee minaamin nama gubuu miti. Sigalee ammallee waan kana evidensii yoon qabaanne rabbitti nama dabarachuu dhufa ta'u dafuu ati dhiifama jette TikTokii yoo gubatellee ati hin gubanne dhiisii waa miti warri 100 meeqatu maaltu dhugaa xiqqoon qabu namaa milika mileenati gubataatuma oola sigalee araboonni kan levelii 50 qaban qabeenya guutuu itti fixanii gubataa surra komiti tarabbiitu caalaa gara biyyatanii wal dhiibtan Oromoo makalee si guddisee tuyyuu arras kana si guddisaa namni 5,200 azittan siifaniin fooloo goraa kan achumatti dhiisaa inni biraan mootu wanni hubatamuu qabu sirritti waa'ee TikTokii gubachuu kanatti wanni hubatamuu qabu tokkoffaa jechuudha. Ebaluun irratti gubeeni tokkoffaa sistamii ittiin maqaa wal balleessanii ijoollee bira baana siifuus hin baanu sitti fakkaachuu danda'a waan hubannoo hin qabneef. Yeroo feemasoonni dubbatan jechuudha. Ammallee Amaara nurra gube natti nafani narra guban minam jedhu geemaroonni የሽቀላ ሲስተም ነው። ፎሎወሪ ነፋቂን የፎሎወር ሲስተም ነው። ሲገለ እኒ ኩን መቃወል በለሳ አንከረ ዱጉመ ሲቲባ ዱጋን ጅሩ ካለ ሲገለ አከስበት ሲብራት ያታተለ መና በንቴበር ለማበነ አከስበት ዱጋን አከን ከቀምባስኔቲ ሀቅ ይጀቀበዱ ያራሪኩ ሚዲያው እንዳው አንቤ ኮነ ደገበኑ ዮ አከ ጨራተ አቲ ዶጎራ ቀባተ
موسيقى هاتو ندقي نشيدة هاتو وانا تقدير توي كوبرايتي كأبان سن الرهيدتين تاي وان كوبرايت من ورنينجي لما يو قباته دوغورا لما يو قباته وفين كامباني دايركت وانا اوتوماتيك كروان جروم تاثرت قرايچو police system سيغره ككرا رابن نمني توكو Grupi datanya nama gua menamin mal sih kau curang dan profile itu rakai sudah dan si adapsi sudah dan makas raja jiru dan kama asli jiru kana kama sifan jiru kana user kau curang dan profile itu rakai sudah dan nyuma kefi di surah mutlatu waraka kefi jara itu kita ya tahu sana boleh sih dia baca sih kalau yo ati gua gora tu kau kaban ومثلا سني تاهو بنو ميديا كمو فيسبوك ذاته و تيك توك ذاته هذا يار كم فچاسو هم تكو جل اگته وانا كتكديتن ركور رانجور وانا كايتن كوبا تمانه ومنم نكتكو تي ريبورت تي غوريتني نمرت غوتو متي خراب يته اتل يفهم چلا اگر يفهم تي اسمت تي وسو امنه يچو اسمانو دلتو اسمي tempo asirratti tuftanii waa'ee munii callise sirra saafii qateesseetti amma reef daqiiqaa tokko hirkan seenee maal karaa namaan kennitanii dhaggeeffadha warras jala jirtan namni 4,800 ani haqa irratti hin du'a kana boodan eenyuunu hin dhiisu eenyuunu hin dhiisu haqa irratti hin du'a haqa akkasuma baasisa sinii galee barbaadan nu gombisaa barbaadan kiingi jedha barbaadan boombii jedha ananan dhibu wallahi yoomiyyuu hin dhiisu annasirra la hojii koo dhiisee maan ta'in haqa hinuma baasaa haqa hinuma baasa miira keessa ba'a. Tole bakka waan hunda keessa ni ol ta'e gara doktoraa fidaa deemaa du'a isiifti munirille galatoomsiif. Thank you. Ayyema amanu keessa kan abdi. Abu Yaya. وددن الله وددن اسلمنا لኛ መረጠ وددن الله وددن اسلمنا ለኛ መረጠ وددن الله وددن اسلمنا ለኛ መረጠ